Alabaro mo yaiftu hangatu, yaiftu hangatu. Lubunu ko tame kasin kaya datamtu, sin kaya datamtu. Garaan nagubate sammuu na dhiphisaa. Wakuu yaadate kootoowwan kaleessaa. Uumamaa keergisaa xiqqoo na caqasaa gootoon farsa. Uumamaa keergisaa xiqqoo na caqasaa gootoon farsa. Shiftaan Somaaliyaa addaan baasuuf yaale yoom kana baanii yoo tokkummaa malee amantiif kutaanii yoom addaan baanii ilmaan Oromootiif fakkeenya taa'anii gootawwan gaggaalii agartuun uummataa lubbuu isaanii darbusi. Kana magaalaa Awwalaa keessatti dargaggoonni magaalaa Awwalaa walitti qabamuudhaan guyyaa goototaa guyyaa Eebila 15 guyyaa goototaa jedhamuudhaan kan beekamu guyyaa san kabajuudhaaf jecha bifa amma agaraa jirtan kanaan qophii haala kanaan qopheessaniiti isaan guyyaa kana kan isaan kabajuu jiranii guyyaa kanarratti namoonni hedduun bifa amma duraa caalaadhaan magaalaa Awwalaa keessatti duraan bifa amma duraatti namoonni tokko lama mana isaanii keessatti dhokachuudhaan ayyaana kana gaggeessaatti kan isaan turanii arraan tan ammoo ifatti bahuudhaan gama karaa ganda Bashiir magaalaarraa gasiqanii ganda Bashiir iddoo jaamtu keessatti haala kanaan ayyaana kana kabachiisaatti kan isaan turanii.
Saartuu Yusuf Ayyaantuu Dagaa Caaltuu Magarsaa Dursituu Waariyoo Kulloo Jaalataa Kullanii Boruu Caaltuu Erar Kadiraa Mammaffaa Magarsaa Barii Gadaa Gammadaa Iggaazuu Baantii Abboomaa Mitukuu Caccabsaa yookaan Umar Waarituu Dooyyoo Iftuu Hundanee Obsituu Obsaa Leensaa Bareentoo Caaltuu Mi'eessoo Kullanii Habroo Ayyaantuu Boruu Ibsaa Yaadataa Ilillii Mahammad Waarituu Waaree Ranaa Qacalee Daddachaa Mul'ataa Faafam Dooyyoo Marii Galaan Daddacha Boruu Elamoo Qilxuu Juuloo Dastaaree Killee Kulloo Yaadataa Yaadattuu Laliftuu Daraaraa Siranaa Ibsaa Caaltuu Caamsaa Ibsituu Magarsaa Jaarraa Abbaa Gadaa Mul'is Gadaa Taaddasaa Birruu Baaruu Tumsaa Nadii Gammadaa Hayilamaariyaam Gammadaa Maammoo Muzammil Baadoo Dachaas yoom kana qofa ijoolleen magaalaa keenya Lalisaa Mahammad Abdurrahmaan Muwaazii Abdulamid Firoomsaa Ahmad yookaan Bilaak kan jedhamu isaan fawwaa waree gaban hedduudha kana qofaa miti himanii fitanii garuu muraasuma keessaa yaadachuuf hangana dubbanne Fandishee Naasir Ibsaa Falmataa Bayaan Damshoo Munaa Turkii Fandishee Aliyyi Biiftuu Falmataa Faadha Rabbi jannataa fannu isaan hundaaf rabbi hafannu warra waan isaa irra walii gaman kana galmaan ga'u rabbi nu haa taasisu warra lafee isaanii dhiiga isaanii kafalee gumaa isaanii bilisummaadhaan alaabaa isaanii dhaabu rabbi nu haa taasisu injifannoon uummata oromootiif gadaan bilisummaa Maalamanii jaalawwan qabsoof kufanii Maalamanii jaalawwan qabsoof kufanii Oromiyaa falmachuuf adda du'aa kan dhuganii dhaadannoo keenya kaasaatii galiin nu gahaa jalanii ba'aa keenya hidhaachuuf of qopheessaa nun ja'anii ba'aa keenya hidhaachuuf of qopheessaa nun ja'anii jaalawwan keenya nu tarree turree dhiigaan tattaraarree akka hin diigamne daandii lafee keenyaan jaarree akka waliin jechaa turree nu hojiidhaan fassarree faana bu'aa nu hordofaa osoo yeroo hin dabarre faana bu'aa nu hordofaa osoo yeroo hin dabarre dirqama keenya guutuudhaaf gammachuudhaan gargar baanee bakkaan ga'uudhaaf ammoo gadi lubbuu gaafatamne bakka lidhamnerraa akka dhiifuuf dandaamanne kanaaf osoo hin deebiin akka bobba'anee hafne kanaaf osoo hin deebiin akka bobba'anee hafne rima dhaaba keessaa facaaftuu tokkummaa seera dhabdummaa fi ayyaalalattummaa agartanii darinaa irratti of kijiba gola keenya eega akka ija nama gola keenya eega akka ija nama lafeen keenya jajjabuu dhiigni keenya safaca'u obsaan nurraan tarkaanfadhaan niyyaan keenya bakka ga'u dammaqsaatii hidhachiisaa kan bakka keenya bu'u Nurikicha taane sabni cunqurfamaan bilisa haa bahu Nurikicha taane sabni cunqurfamaan bilisa haa bahu baddaa gammoojjii keessaa lafeen keenya addaatu waraabessi irraa nyaatee allaattillee haa qoqqotu bakka hidhamnerraa dangaa keenya falmannu daandii dhugaarraa yoo beektan isin duraa mul'annu daandii dhugaarraa yoo beektan isin duraa mul'annu. Turtii gaarii akka isin gootan yaada isaanii xiqqoo irraa fuunee isinitti kan deebinu ta'a hangasittuu turtii gaarii hojjetaa. Carqiin diimtuun isin harkatti hidhattanii fi carqii gurraattiin isin matatti hidhattantuun maali jennee yeroo nuti gaafannu. Carqiin kun kan hidhateef jaaladheetii miti hiikaa qaba hiikaan isaa hiikaa guddaadha. Xiqqaatee mataarra yoo hidhatames wanti mataa keessa nu jiru gadda yoo ta'u yoo wanti adda addaa sammuu keenya nu jeeqee sanirraa kan kaase gammachuu hin qabnu saniifuu gadda agarsiisa gootota keenya ka amma dura dhumees ka amma dhumees
hunda isaanii bikka takka walitti qabnee waan mataa keessa gammachuun nun jirreef gadda agarsiisuuf gurraacha kan hidhanneef. So diimaa kana wanti hidhanneef diimaan dhiiga agarsiisa. Dhiiga gootota keenyaa kan irra tura dhumaa ture. Dhumaatii isaaniitirraa kan ka'e nutis qeerroon qarrees ta'ee if duuban deebinuu ni kafallaa dhiiga isaanii jechuu waan qabnuufi kana hidhanne. Kunis dhiiga uummata Oromoo waan agarsiisuuf hidhannee harkarraa qabna. Lammaffaaratti carqiin lammaffaa kun maal ibsa? Carqiin mataadhaa kun gurraacha kun gaddaa ilmaan Oromoo kan dhuman san ibsa. Kunilleen dhiiga ijoollee Oromoodhaa san ibsaaf kan hidhannee jirru. Guyyaan kun maaliif yaadatame? Guyyaan kun guyyaa ilmaan Oromoo addaan hin baanu, amantii waliin qoonnu, tokkummaa keenyaan haa dhumnu jedhanii guyyaa itti wareegama waan ta'eef guyyaa tokkummaati akka addunyaattuu kabajamuu qaba akka Oromiyaa qofa osoo hin taane. Duraan dursee waan inni asitti argameef wareegamtoota ilmaan Oromoo ammarraa kaasee kadurirraa illee ilmaan Oromoo ammas kabaranaaf bara dheengadda amata 3 dura nurraa wareegames mana kanarraa illee namaa wareegame sanirraayis san kabanyeenneeti duratti dhufanneeti geggeessuu turre. Amma immoo naannoo ganda bishii tajaajiltu qeerroo fi qarreedhaa wajjin qopheessinee asitti aduu guyyaan kun qopheeffannee qophii teenya gaggeeffannee saniifuu qeerroo fi qarreenis qarree ganda bishii qeerroo ganda bishii qarree ganda bishii magaalaa Awwadaa irraa sanirraa'uu galanni keessan bilisummaadhaan ammallee rabbiin injifannoon teessan injifannoon taqeerooti injifannoon ilmaan Oromooti sanirraa'uu Jawaar Mohaammed illee akkasumatti qabsaa'ota Oromoollee achumaanillee achirraan kaasee ilmaan Oromoo Awwadaa qabiyya hunda saniin injifannoon teessan bilisummaa dheenne galanni keessan illee bilisummaa enne saniin illee rabbi sanaa milkeessu dhukkuba kanallee rabbi nurraa haa qabu saniifuu rabbi sanaa milkeessu ilmaan qeerroo ilmaan ganda Bashir naannoo ganda Bashir jirra isin haa milkeessu yaanni kiyyaa wanni inni dabarfadhu akkanumatti itti eegallee nuti ammaan tana amatatti waan kana kabajachuudhaaf amma ni eegallee malee xumurree amnaaf karaa jirra ni rafne malee hin duune dammayni ija takka rafne gurra takka dhagayaa gurra tokko rafne jiraachuu jirra sanirraanuu ammallee Jawaar Mohaammed illee qabsoo teenya tan akkatti fufu zabana ammaa kanallee haasoo isaallee dhageenye akka haasoon isaa miidiyaa irratti illee nuubee yaadanni Oromootti jirtu ilmaan Oromootti jiran akka nu ibsamuu barbaanna. Carqii gurraattii tanaa wanni matatti hidhanneef gadda ilmaan Oromooti. Carqii diimtuu tanaa wanni harka mirga harka bitatti hidhanneef dhiiga ilmaan Oromoo jaarraa abbaa gadaa Elamoo Qaxxuurraa Nadhii Gammadaa Aliyyii Cirrii jaal hundee isaan irraa kaasee qabsaa'ota meeqaa jira wareegamtoota meeqaa jira maqaa isaanii haamee fixuu hin danda'u sanirraa waan isaan irraa dhiigni isaanii ila gaafas irraa ganna qameelaa ammatti illee nurraa dhaabbataan jiru ilmaan Oromoo irraa dhiigni ganna qamu jiruu fi dhiigni matatti hidhanne kun mataa keenyaan nu dhaamu jira dhiiga ilmaan Oromootiin mataan dhaamee dhiigni lafa ganna qamu jira harka keenya immoo wanni gadda agarsiisneef akkanatti gadda diimaa wanni agarsiisneef harka bitaa mirgaan qabnu jechuun nuti. Mirga keenya dhabaaf ilmaan Oromoo dhiigni isaanii ganna qamu jira. Sanirraa mallattoo san agarsiisnee mallattoo teenya aadaa godhannee jechuudha. Amatu akkanumatti carqii gurraatti hidhannee matatti hidhannee harka bitatti diimtuu hidhannee sanirraan gadda keenya agarsiisnaa jechuudha. Teenya qabsaan ni kufaa qabsoon itti fufaa qabsoon teenya ammallee itti shidaa deemti. Galatoomaa waan kanatti yaaddanii qopheessuu teessaniif warra akka amatu kana qopheessuu rabbi sinaa godhu. Umrii rabbi sanaa dheereessuu galanni keessan bilisummaadha warra wareegames galanni isaanii bilisummaadha jannataan rabbi haa qananiisu. Sababa maaliitiif akkana wal ga'e namni? Sababa alhamdulillah itti hajiru nama harkaa ganaallee yoo rabbiin uffade insha Allahu ta'ala akkuma isaan ijoolleewwan keenya addaan hin baanu amantaadhaanis gosummaadhaanis jedhanii Somaaletti Magarsaa Bariifaan wareegamaniif jecha asitti argamne dhugaa yeroon kunillee kan barbaachifne tahullee akkaataa itti yaadannu kana xiqqoon yeroo adda fageenyaa kanallee eeggannee tumamee haa dabarsinee asitti dhiyaanne. Har'a kan asitti argamuu danda'eef yaadannoo wareegamtoota qeerroo bilisummaa Oromootii fi gootota bilisummaa Oromootiif wareegamanii san kabajuuf asitti argame.
yaadannoo wareegamtoota kabajuun kun yeroo kamiyyuu caalaa waan barbaachisummaan isaa addatti ilaalamuuf. Maqaan kiyya Ilillii Malkaa jedhama. Jiraatuma magaalaa Awwadaa'e. Wanni bakka kanatti argameef eebda 15 guyyaa gootota keenya itti wareegaman namoonni 10 takka itti wareegaman kabajuu fi asitti walitti qabama kanarratti argamee jechuudha. Yeroo akka kanatti walgeenyee walitti qabamnee ittiin kabajnuullee hatti hidhamnee turree jira. Manuma keessa nama 3 dabarsinee hedduu jira. Garuu har'a akkanatti wal quba qabaannee walitti dhufnee waliin dabarsuun keenya hedduu gammachuu guddaan nan dhaga'ama. Yeroo itti silaa walitti qabamuun hin barbaachisne kanatti guyyaan kun dabaruun qabu waan jaamu walitti dhufnee akka barbaachisutti qulqullina keenya eeggannee waliin ayyaana kana kabajuu jirra. Sanumaafuu gammachuu guddaan nan dhaga'ama akka kiyyaatti. Achirraa jaalaltiin ooftee fittee takka gadda gootota keenyaatii fi gammachuu wal keessa waan ta'eef isaaniif gammachuu isaaniitiif jecha guyyaa gadda isaanii kabajuudhaaf gadda agarsiisnee dhiiga isaaniittis baasuudhaaf waa hedduudhaaf wal keessa waan dhufneef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Injifannoon kan uummata Oromooti arraas boruus ni injifannaa ni moona darbaan siidha. Waa'een jara kanaa waan ajaa'ibaati. Namaan duraa dhume waan nama gubaati. Lammii ofii dhiiftee halagaa waltaati. Bari ijoolleen ta'e bilisummaa fiduuf wareegam bilisummaa fiduuf. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin addaa ayyaana Ebla 15 guyyaa gootota Oromoo kan hanga ammaa daawwachaa jirtan kana fakkaata. Qophii biraa qopheeffannee hanga walitti deebinutti gama keenyaan nagaa isinitti dhaammachuu keenya nagaatti isin jenna. Garuu chaanaalii kana subscribe, like, share godhuudhaan wal biraan akka geessan abdii guddaa isinii qabna. Ammas irra deebuudhaan ayyaana Ebla 15 guyyaa gootota Oromoo baga geessan isiniin jenna. Horaa bula.